afaan kanaaf qabsoo guddaa aliinnoo godhe jennee yoo yaanne jennu dhiifama ol gaafachuun it's normal gaafa sana ituun gastiin gallee baay'een sitti mufaa du'aa sitti gochisiisuu nan danda'an ture garuu gastii galee dhiifama olii gaafannee jirra. Abshir. Maaliif jennaan aasaa keessa bakka normaal no bakka jira miti wanti disrespect nama godhu hin jira inuma haasa'ama anis nan haasa'ama hoon jedhee nama sana taaggochuudhaaf miti ijoolleen immoo aarteetti kanarratti ijoollee Ilubaaboor bichaa miti kan aaree kana dhugaa reyaalitiin isaa disrespect gochuu miti reyaalitiin ana bira dhufu isa dhugaa isa haqqi jedheen haasa'ee anatu iyyuu dhiifama si gaafataa wallaahi naan jedheera caffeen gaafas hin jenne hin gaafanne malee jedhee ture kana wardii kana anatu dhiifama si gaafata kana booda iyyuu jedheera gaafas iyyuu mataasaa jechuudha. Kana keessatti garuu ituun hin dhufin duraan ban dhaggeeffachaan ture jechuun amma nama badaan dhaggeeffataanii ture jechuudha haasaan naasaa ture. Of course somehow there is a disrespect personally garuu kun wayii biyyaa miti yeroo wajjin yookiin caffeen biyya biraa ituun ta'in ana personally waan disrespect na godhaa ture baay'ee ture kun amma isa kaasuun barbaaduan generally garuu guyyaa sana bakka ummanni kun dogoggoraan ilaaleera jennaan an nama tokko nama kana hundan caalu dhiifama naa godhaa an Oromoodhaa gadi jedheen dhiifama jedhee amma dubbiin kunis akkuma dhumuuf akka cufamuuf dhiifama gaafadhu siin jedheera namni kun dhiifama gaafadhuuti bakka dubbiin kun cufamu. I think it's better. Cafe. Fayyada Mansuur fayyade wanni asirratti arge akkuma eenyu dubbate alfee dubbate dhiifamaan guyyaa baati ija keessa wal ilaalaa ala sana wal qaaneffattanii sirriitti obbolummaa nama ani viidiyoo gochuu hin danda'u halkan nu biraa Ai koi dhiisisa siifoo ragatii guyyaa ta'edha. Dhagee. Tuni wanni Mansuur waan guddaadhaa miti akkuma aalil khayri jee dhiifamaan guyyaa san gaafadhee Mansuur takkaan dhageenya ta'a takkaa quufarratti hin qabu tanaafi fincilan irratti haasee jechuudha. Anammaas Mansuurlee gaafa itti beeti. Waan deebi'u taanaan isiin deebisaan. Soorii sana dubbuma argamnu jedheen kanan cafeesiin jedhaa jiru. Guyyaa sanis jeetiin jira guyyaa san hin dhageenya ta'a yookaanis biratti quufan qabu ammaas bakka isin dhageessetti kanan cafeesiin jedhaa jiru. Guyyaa sanis jeetiin jira guyyaa san hin dhageenya ta'a yookaanis biratti quufan qabu ammaas bakka isin dhageessetti yooniin parsanaalii sitti bu'ee jiraadhe Mansuur keenya dhiifamaan siin jaa ammaas irra deebi'e. Kanaaf jennaan dubbiin kun haadhumu inshaallah. Waan deebi'u taanaan isiin deebisaan soorii sana dubbuma argamnu jedheen kanan cafeesiin jedhaa jiru. Guyyaa sanis jeetiin jira guyyaa san hin dhageenya ta'a yookaanis biratti quufan qabu ammaas bakka isin dhageessetti yooniin parsanaalii sitti bu'ee jiraadhe Mansuur keenya. Qabsoo guddaa aliinnoo godhe jennee yoo yaanne jennu dhiifama ol gaafachuun it's normal honestly speaking gaafa sana ituun gastiin gallee baay'een sitti mufaa du'aa sitti gochisiisuu nan danda'an ture garuu gastii galee dhiifama olii gaafannee jirra. Abshir. Maaliif jennaan aasaa keessa bakka normaal no bakka jira miti wanti disrespect nama godhu hin jira inuma haasa'ama anis nan haasa'ama hoon jedhee nama sana taaggochuudhaaf miti ijoolleen immoo aarteetti kanarratti ijoollee Ilubaaboor bichaa miti kan aaree kana dhugaa reyaalitiin isaa disrespect gochuu miti reyaalitiin ana bira dhufu isa dhugaa isa haqqi jedheen haasa'ee anatu iyyuu dhiifama si gaafataa wallaahi naan jedheera caffeen gaafas hin jenne hin gaafanne malee jedhee ture kana wardii kana anatu dhiifama si gaafata kana booda iyyuu jedheera gaafas iyyuu mataasaa jechuudha. Kana keessatti garuu ituun hin dhufin duraan ban dhaggeeffachaan ture jechuun amma nama badaan dhaggeeffataanii ture jechuudha haasaan naasaa ture. Of course somehow there is a disrespect personally garuu kun wayii biyyaa miti yeroo wajjin yookiin caffeen biyya biraa ituun ta'in ana personally waan disrespect na godhaa ture baay'ee ture kun amma isa kaasuun barbaaduan generally garuu guyyaa sana bakka ummanni kun dogoggoraan ilaaleera jennaan an nama tokko nama kana hundan caalu dhiifama naa godhaa an Oromoodhaa gadi jedheen dhiifama jedhee amma dubbiin kunis akkuma
dhumuuf akka cufamuuf dhiifama gaafadhu siin jedheera namni kun dhiifama gaafadhuuti bakka dubbiin kun cufamu. I think it's better. Cafe. Fayyada Mansuur fayyade wanni asirratti arge akkuma eenyu dubbate Alfred dubbate Mee viidiyoon baatii ija keessa ol ilaalaa ala sana wal qaaneffattanii sirriitti obbolummaa nama fakkaatu. Ani viidiyoo gochuu hin danda'u. An viidiyoo gochuu hin danda'u. Halkan nu biraa. Hai, koi. Dhiisisa siifoo. Nagatii guyyaa ta'edha. Dhagee. Tuni wanni Mansuur waan guddaadhaa miti akkuma Aalil Khayri jedhee dhiifamaan guyyaa san gaafadhee Mansuur takkaan dhageenya ta'a takkaan quufa irratti hin qabu tanaafi fincilan irratti haasee jechuudha. Anammaas Mansuurlee gaafa itti beeti. Waan deebi'u taanaan isiin deebisaan. Soorii sana. Dubbuma argamnu jedheen kanan cafeesiin jedhaa jiru. Guyyaa sanis jeetiin jira guyyaa san hin dhageenye ta'a yookaanis fudhatu quufa hin qabu ammaas bakka isin dhageessetti